Makabaki yani mabanki ya kabajamada. Namni guddini undini beha. Makabaki yan kanyes. Ati mara baki asigo. Abaki yan kanyes na banki nyakuba nungkab. Sinimbe waka sinkaradare. Inni wana kana rojeta. Inojot. Ayye. Abanki ya masgido mbo nan kanyesina. Ayye ma ata kamite wana kana dale. Amo umati ya tu nogo de nira na kanite. Ati malif masgido tensi abaki. Telefon chufte bar mage. Ayye gadis. Gadis. Banta ati bata. Bata. Ni ba. Badu gudi. Waji badi wai. Isego barbate. Mudi arka bil arka bas baste. Anu gadis. Achi baati ayye arka bas. Woni madu kana. Akam god. Kasta situ. Gopi nora. Gopi. Gopi. Kapi telefon. Kapi telefon. Oke maiki asken. Maiki asken. Barbate mi. Telefon nu ko pesam. Woi jibon na kay demu. Ma baudidda. Ma baudidda. Ibo. Na disa dara episode dai. Amma malikata ragodadis. Anaramo. Qur'an le no ko pesma ko pes Qur'an bakatak. Maadu godidda kana maadu godidda. Kalas nimba na disa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirjitu dawwatu Kenya bagi jiratan isinin jecha kuno akkuma gartan kana jira jechuudha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Subhanallah. Kuno Qur'an irraa cufutti injiru sheekallee gaafanne kalas. Amma waa takka irraa sochoosuu hin qabdani dawaa fi bishaan Qur'aanatii fi Qur'aanallee irraa cufuu hin qabdani. Hatta halkan illee yeroo isin raftu itti bannee raffifna jechuudha daawwattoota keenya. Arguu jirtan kuno akkuma isin itti nuti laala daawwattoota keenya waan keessaa utaale. Laala daawwattoota keenya raammoo keessaa bahe bofu mana fakkaate bofu mage. Kana keessaa utaalutti jira ammallee dawaa nu dhuguu didde. Dawaallee dirqamaan obaafna kuno akkuma gartan kana qabsoo keenya nun dhiifne dhiisullee hin dandeenyu garuu mooto amma booda nagaa tarti kuno akkuma sheetichi jedhetti jirti jechuudha irraa wanti hundi dhumachuuf deema ilmatu deebi maaliif sababni inni deebi'eef gaafa dura dawaa kanaan obaafne daawwattoota keenya ni beeytanii isinillee gaafa dura nu shawwadee deebi'e jechuudha akkamitti ummaa gubdan jedhe kuno kana amma ni obaafna mooto akkitti obaafnu nuti beeka amma dhageettemi addarra si gubamu hinduyda maal addarra mage Qur'aana itti qabi gurratti qabi Qur'aana callisidis ufiinu oowwa yoo gubate ufiinu kalas akka isin jettanitti deemaa jedha rakkoota kan qabu jechuudha daawwattoota keenya nuti amma Qur'aana itti banna wajjita galle kadhaa maalisan hin jiru shaytaana kadhaan hin ta'u Sino direta. Sin kadhannu sin. Sino direta ta shanshalata makana mana ranin. Shanshalata mal gonanu. Narrai hadu. Dalam fenu barnoj. Kala diruma. Nu anti sigumnun Qur'ana aku hatagamta ka gubat. Hatagamta ka gubat. Hatagamta ka gubat. Dawa kana. Malla lamani fi addar. Gubattemi? Gubatte diga tu fujirti. Gana agartemi? Diftoren geisini qabani. Diftoren me geisani demi khala faayidaan qabdu jojjirani. Ati mo sanir agasu faayidaan argattati. Ammo. Aguma hatiti sanu. Ati faayida. Mage gurra qabi. Mage gurra na qabi. Kuno ka benjira. Karan we na disada. Injiru. Ummati yana dukubana na dukubsuuf yaatanisi. Aga waan kana duide deemtutti injiru nu bira. Sanuyyuu kana tokko chaameti guutu goosite keessaa fittu malee. Akkamitti? Kana dirqama san sitti beeka. Indugu afade bo malee. Biratti gubatu malee fayyaan argattuun beeytani. Isin fayyitu ka. Isee akka Qur'aana Rabbiitti fayyisa. Fayyitu. Qur'aanuma mata jibbitu kana gartee kalmatu fayyisa. Qur'aanni sunoo keessa ani qulqullaa'een been akkami fayyiti. Akka ati fayyitu natu beeka de. Ayyee ga waliif laalla. Akkas taanaan waliif tattee nyamarre. Ayyee itti bani mage. Kayo suuraa shaytaana itti bantu mage. Suuraa shaytaana dafi. Waay gubadde. Sani dafi. Waay balbala yaa rabbi xiyya gubadde narraa dhiisaa Qur'aanu kana. Jalqa barraa itti ban. Rabbi sodaadha na dhiisaa. Rabbi ne sabba. Waay na dhiisaa. Maaluma si deebisee siin jedheera. Maaltu si deebisee. Kanaatti hin deebu khalaas. Injira. Kadura nu sobdee si. Nindee maanje. Amma mootu deemuun kee akkami beeyta? Waan kana guutuu fichisiifte. Akkanumatti hin baqa. Waan kana guutuu obaatte. Kanaatti hin deebu. Waadaa isinii seena. Waadaa wayii ka seenu. Waadaan isinii seena. Waadaan seentu hin jiru. Gana. Isinii bee seena. Daafi dhiise kun. Inumaa isii fayyifattaniiti obboleettii teessanii wajji fayyite. Obboleettii teetti wajji naasoyti. Haasawoon isiin jirtu gana. Amma leema haasoytu obboleettii tiyya wajji. Hin haasoytu. Hin agarta. Hin haasoytu. Ban. Way gubadde
Waay. Daf. Gubadde yaa rabbi qiyya balbalee baran gubadde. Waay. Waay keeysaan deeman dhiisan irraa cufaa. Waay. Ndugee. Ayyeen akka nan dhugaa. Quraana narraa cufaan hin dhugaa. Quraana hin cufnu. Akkamiin dhugu kala. Narageeffadhu. Quraana yoo narraa cuftan hin dhugaa. Ina kana dhuydee akkamitti baata? Juuseetiin ba. Meeqa yuuftee? Oggosaati. Yoo kijibdee? Hin kijibu. Naguba addarra naguba. Yoo kijibdee? Ayyee isii akkam goote yeroo baatu? Isii moo? Kofaltee taisi. Kofaltee taisi? Kijibdee jirti. Ayyee ni rafti. Ni gaggabsita? Gaggabsitee baata? Yoo kijibdee? Hin kijibu addarra naguba. Itti qabi quraan? Dhugaan baanaa bar. Si gubaallee ammallee. Amma miti yoon itti deebi'e. Yoon itti deebi'e. Amma si gubee akkasitti baata. Akkasitti baata. Laadhaan jee. Amma si gubee akkasitti baata. Khalas narraa dhiisaa waan isin hin jeenaa godhaa haa. Maal si goon? Waan isin hin feene san na baasa. Ayyee maqaa keemu. Maqaa kiyyamu. Maqaa keemtu kiyyamu. malee ani mootu. Nankaanyeessin maqaa kiyyamu. Amma maqaa keemtu malee hin jiru. La maqaa kiyyamu. Maqaa keemtu malee hin jiru. Nankaanyeessin kaa. Haatee osoo hin himin baate waan taate gaafa dura ummat na ergee nan saaxilinaa jettee deemtemi amma deebitee. Ammallee maqaa akkamitti maqaa kiyyamare yaaboo nankaanyeessina. Hiriyaan xiyyeemman isaanii jirti nankaanyeessina. Ani immoo sinama naqati maqaa himtee baatu. Maqaan kiyyamu. Maqaa himtee kanallee obaaftee akkasitti kana himtee baatu. Aadameen nuti. Aadamu. Aadamumaa. Aadamuma. Aadameen nuti. Aadam. Aadami. Aadameen nuti. Aadamuma khalas. Maqaa abbaa keetii yoo? Maqaa abbaa keetii maaniin? Abbaan kiyya moo? Maqaa abbaa kiyyaanii abbaan kiyya kabajamaadha. Ayyee. Namni guddini hundi ni beeka. Maqaa abbaa kiyyaan kaanyessa. Ati maal abbaa kee asii goota? Abbaa kiyyaan kaanyessina abbaan keenya quba nun qabu. Isin hin beeku akka isin kana dalage? Inni hoo waan akkanaan hojjeta? Hin hojjetu. Ayyee. Abbaan kiyya masgiidoon boonan kaanyessina. Ayyee ati akkamitti waan akkanaa dalage? Ammoo ummatiyyaattu na godhe niira naa kannite. Ati maaliif fakkii dantee ture abbaa kee hojjetu? Ummatiyyaattu kana na daleessise. Eenyu jette maqaa? Adam. Adam immoo Maamadi? Adamis Maamadii sadduudha. Akkam jechuudha? Maqaa hedduu hin qabu. Dhugaa himadhu laata dhugaa himadhu. Dhugaa himadhu. Itti qabe magee quraana illee itti qabe. Ammas Yaa boona laaffisaan hin dhugaa himatteetiniin kana dhuydee baata. Hin dhugu kanaas. Kana dhuydu malee hin baatu re. Hayyee na baasa. Maqaa kee ka dhugaa hin? Adam. Adami? Adam maqaa shan hin qaban. Laala daawwattoota keenya. Maqaa shan. Akkuma gartu liina hayyee amma hoo addaan siin baane nama ollaa keessanii Adam ka jedhamu walii galatti jechuudha. Daf. Waynarraa cufaadha. Balbalee barnaa balbalee. Kana guutuu xoroorteen. Dhageetii eenyu maqaan ayyee? Haadhatiyyaa moo? Inni muka haadhatiyyaa wasiin naqaltanii. Ayyee kan abbaa keetii moo himi? Maqaa abbaa kiyyaatti sin. Maqaa haadhatii illee himi dafi. Inni. Maqaa haadhatii yoo himne sin dhiisu. Inni moo? Hayyaa kanuma quraanaan gubattare. Khalas gubatteellee. Waliin gubannaa. Addarra si kaa. Adda maal? Addarra si guba laala. Nadiisa khalas. Maaf si Booyaan balbalee Arabii yaa nadiisa. Si dhiisnee turre bar maal gochii deebite? Maaltu si deebisime? Ummatiyyaan jeebar. Tanirra deebitanii na gaafataan oolina. Tanirra deebitanii na gaafataan oolinaadha. Isummaan dhiifne mucattiidha. Mucattii tana maan dhiifne? Ni dhiifna ayyemma. Amma nadiisa xiqqishoo nadiisa afuuran baafaddaa narraa. Afuur hin jiru. Afuuran baafaddaa yaa borra bisu nadiisa. Maaliif hin dhiifne mucattii? Maan dhiifne? Kana moo ammoo. Isii maan dhiifne? Ni dhiifna ayyee nadiisa. Maaliif itti deebitee ayyee? Kanaatti hin deebuu nadiisadha. Hin jiru. Amma immoo agarteemi? Yaaboo bishaaniin quraana na gubbaan olina nadiisa haa. Maqaa keellee himatteemi? Maqaa keellee himatteemi? Addarra si gubee amma biyyatti dawwalanii akkamitti taati? Addarra na gubdan biyyarra dawwaltan yoo adda na gubdanuu ni beekani. Laalaa jedhu. Ni beekani. Adda si gubee baramma amma tana adda si gubee akka abbaan liinaa biyyarraa laata. Waa laaffadhe narraa jiga baadhaa. Akkas feetamire. Way gubadde balbalee. Daf. Yaa rabbi kiyaan Kana gubadde guutuu bar. fichisiiftee kana guutuu dhuhida. Tokkuman dhug. Guutuu dhuhidee fixxa. Tokkuman dhug. Hin jiru kalas. Hin fayyu akkalas hin dhug. Way quraanni na laaffisee bar way gubadde. Gana laaftee ofuma. Narraa gubi yaaboo narraa cufi yaaboo. Hayyee na gubaa narraa dhisa. Sin gubu. Kuma gubatarta. Ibiddi guddaa si qabachuu jira gartee mi? Kanuma Kalas hayyee dafi. way laaffadhe yaa rabbi Yoo kana kiyya guutuu dhuhide qofa. nadiisa. Kana guutuu yoo dhuhide qofa. Hayyee jawwee kiyya faanii na deebisa.
Jawwee kiyya afaanii na Kanuma deebisa. afaanitti deeffatta. Kanaaf iyyuu ganaa amma baasa. kana guutuu dhuydee fixamuun fixu. Induku. Ni baasta kanaaf iyyuu. Itti qabi makee Induku. Duratti qabi tolchi. Waan gubadde yaa rabbi. Ayyeen indukaan akkanna. Ninduka quraanni narraa cufa. Inni cufamu quraanni. Tooka. Osoo quraanni banaa jiru dhuydee guutuu yoo fitte qofa. Sikaraa keellee dhiifne guutuu yoo fitte qofa. Waay. Waay gubadde balbala yaa rabbi yakka Akka guutuu wanta. fittetti immoo hin jiru. Induku induku. Kanas Narraa cufa ayyee. hin cufu. Nardisa. Waay harkaniyyaa. Maqaa himatte ati maaliif bahuu didda kana dhuydetini? Maqaa keetuu himatte. Ayyee na tolka binduka. Quraanni narraa cufa. Quraanni hin cufamu. Akkamitti? Quraannummaan osoo sirra jiru dhuydee Hin danda'u. baata. Akkamitti haadhaaf ilmoon nama zaallamtu isin zaalimtoota. Qabi makee qabi bishaan quraanaa dabalata. Qabi harkaan qabisi. Bishaan quraanaa dabalata. Quraana eegsan kaa. Hayee. Booba kana qofa akka ofitti hin deebisne jajjabaadhu. Booba kana Yusuf. Narraa cufi. Maal? Waay narraa cufi kanan faru balas. Minduka. Tuki dafi. Ayyee Dafi. narraa cufi. Akkana. Dhugi ayyee. Hin jiru akkanatti. Akkamitti Akkanatti ree? miti. Dhugi. Addallees gubee maal gargaara? Harki seen harkaa baara Yusuf. Telefoonni boyaasiin. Dabala. Sirbaran nu jala deebite. Gaddisi. 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 Shiboorraan akkamitti qabdi telefoona? Gaddisi. Harka kiyya na harkisa. Nan argina Harkaa baasi harkaa baasi. Harkaa baasi Yusuf. Telefoona cuftee bar makee. Ayyee gaddisi. Gaddisi. Banta ati baata. Baata. Baadu gudi. Washi baati waay. Seega barbaadde. Fuudhi harkaa bilbila harkaa baasi. Baastee. Nanu gaddisi. Achi baasi ayyee harkaa baasi. Telefoonni maa dukkanaa? Akkam goote? Kasta si ta'udha. Gubbi nurra gubbi. Gubbi. Qabi telefoona. Qabi telefoona. Akee maayikii as kenna. Maayikii as kenna. Hin barbaadde mi? Telefoona nu qopheessam. Waay jiboon na kaya deemu. Maa bahuu diddaat? Maa bahuu didda? Ibo. Na disa da rabbi sodaadha dai. Amma malikata irra godaadhiis. Anarramo. Quraana illee nu qopheessi maqee. Qopheessi quraana bakka takka. Maa dhuguu didda kana? Kana maa dhuguu didda? Kanas nimba na